Nagaaniif jaalalli Waaqayyo abbaa isiniif haa ta'u dhaggeeffattoota tokko akkam jirtu. Har'a kutaa lammaffaa jaalala Waaqayyo jedhu walii wajjin ilaalla. Sagalee Waaqayyoo torban darbe dubbisnee irra deebinee dubbisneetu isa har'aa jalqabna. Isa duraa Yohaannis boqonnaa 4:16 qofaa irratti ilaalaa jirra. Innis nuyi jaalala Waaqayyo nuuf qabu hubanneerra. Amanneerras Waaqayyo jaalala. Namni jaalalatti qabamee jiraatu Waaqayyo keessa jiraata. Waaqayyos isa keessa jiraata jedha. Egaa Waaqayyo jaalala. Namni jaalalatti qabamee jiraatu Waaqayyo keessa jiraata. Waaqayyos namicha keessa jiraata jedha. Waa'een jaalalaa abboommii kakuu haaraa akka ta'e isinitti hima. Yesuus Kiristoos abboommii lama laate kakuu haaraa keessatti. Abboommiiwwan lamaan kunuu jaalaluma ibsu. Innis immoo akkas jedhe. Waaqayyoon gooftaa kee garaa kee guutuu, laphee kee guutuu, jireenya kee guutuu jaalladhu. Nama immoo akka ofii keetti jaalladhu jedhe. Abboommiin kakuu haaraa lamaan kun eessaa dhufa yoo jettan seera keessa deebii boqonnaa 5 fi seera boqonnaa 20 keessatti abboommii kurnan isa jiru sana iddoo lamatti cuunfeetu haasa'e Yesuus. Abboommii tokkootii amma afuriitti Waaqayyoon jaallachuudha. Tokko amma sadiitti Waaqayyoon jaallachuudha. Afurii amma 10 jiru immoo nama jaallachuu isa ta'e. Yesuus iddoo lamatti cuunfee waa'ee jaalalaa haasa'e. Kanaaf abboommii kakuu haaraati jaalalli. Waldaan har'aa kan isheen dhabde jaalala. Waldaan har'aa kan isheen gatte jaalala. Waaqayyo immoo ani jaalala si wal jaalladhaa. Jaalalatti qabamaa jiraadha. Namni nama jaallatu ana keessa jiraata. Anis namicha keessa jiraadhaa jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Mee har'a sagalee kana Waaqayyo akka nu ibsuuf haa kadhannu. Gooftaa keenya guyyaa bareedaa har'aa waan nu laatteef si galateeffanna. Namni si dhaggeeffatu kun maqaa gooftaa Yesuusii lapheensaa kan baname, sammuunsaa kan baname haa ta'u. Hariiroo si wajjin qabu haa cimsatu. Waa'een jaalala keessaaf haa galu. Laphee jaalalaan guutee haa qabaatu. Ati jaalala nama kana jaalladhu. Nama na jaallatu isa godhi. Nama jaalalaa nama kana godhi. Yaa Waaqayyo gooftaa waldaan Efesoon jaalala jalqabaa gatte seera keerraa kaatte mitiire. Namni kun jaalalarraa kufeera yoo ta'e maqaa Yesuus Kiristoosiin sagalee kanaan gara jaalalaatti adeebi'u. Dubbii kana nu ibsi maqaa jaallatamaa ilma kee Yesuusiin. Ameen. Egaa torbee darbee Waaqayyo akkamitti akka nu jaallate ilaalle. Jaalala Waaqayyoo keessaa immoo isa jalqabaa akkamitti beekna jaalala Waaqayyo nuu qabu kan jedhuu fi hannuti ilaallee karaa araara isaati jenna. Waaqayyoo araara isaatiin jaalala isaa mul'ise. Araara Waaqayyoo inni jennu kun waan salphaa miti. Faarfannee nurraan ba'u, lallabnee nurraan ba'u, barreessinee nurraan ba'u, kitaaba meeqatu barreessinee araara Waaqayyoon finnu. Erga gaafa dhalanneeti balleessaa oolla. Cubbuu keessa oolla. Guyyaa guutuu cubbamaa oolla. Araara isaatiin garuu Yesuus irra nuu darbe. Araara isaatiin Waaqayyo garuu nu jaallate. Nuu dhiise cubbuu kee. Kanaaf Ermiyaas araarri Waaqayyoo baay'eedha. Gaarummaa isaarraa kan ka'e badiisa keessaa baraaramne jedha. Araara Waaqayyootu baay'ate jennaan. Hundumtuu yakkaniiru. Ayyaanni Waaqayyo isaanitti hir'ateera. Hundumatu yakka. Araaraan nu duukaa jiraata garuu Waaqayyo. Araaraan nu ilaala garuu Waaqayyo. Ija araaraatiin nu ilaale garuu Waaqayyo. Anaafati namoota kaan caallee miti. Araara isaa baay'ate malee. Gaarummaa isaa nurra baay'ate. Araara isaatu nurra baay'ate malee. Dhiifama nuu godhee nu duukaa jiraate malee Waaqayyo qulqulloomne miti. Amalli Waaqayyo qulqulluudha. Cubbamoota araara isaatiin ofitti qaban. Araara isaatiin guyyaa guyyaatti nu duukaa jiraataa jira Waaqayyo. Kanaaf araarri Waaqayyoo baay'eedha. Jaalala Waaqayyoo kan ittiin agarre araara isaatiin agarree jennee ilaalle torban darbe. Egaa har'a kutaa lammaffaa irratti araara Waaqayyoo yookaan jaalala Waaqayyoo kan ittiin barru karaa arjummaa isaati. Arjummaa isaatiin araara Waaqa jaalala Waaqayyoo nuu qabu. Waaqayyo nan jaallatu jira namoonni tokko tokko. Waaqayyo akkamitti si jibba? Mee har'a waa'ee arjummaa isaan sitti hima. Har'a waa'ee arjummaa Waaqayyo. Akkatti Waaqayyo si jaallatuun sitti hima. Waaqayyo baay'ee si jaallata. Arjummaa isaatiin Waaqayyo jaalala isaa sitti agarsiisaa jira. Tarii yeroo gara hospitaalaa dhaqxu, mana yaalaa gaafa dhaqxu, namoota emergency kilaasii galanii
qilleensa karaa somba isaanii fudhachuu dadhabanii artifishaaliidhaan qilleensa fudhatan argattee beektadhe yaada. Namoota sirriitti bobba'uu dadhabanii bobbaan karaa cinaacha isaanii kana tuubboodhaan keessaa yaasu. Tuubboo baatii nama deemu argitee beektadhe yaada. Namoota miidhama garaa garaa keessa jiran argitee. Qilleensa fudhattu kana. Siistama qaama kee kana. Arjummaa isaatiin argattee. Arjummaan isaa baay'atee jennaan qilleensa amma fudhattee baafattu kana karaa arjummaa Waaqayyooti. Utuu gatiitti baafta ta'e, utuu kaffalta ta'e, utuu biiftuutti kaffalle, utuu aduutti kaffalle. Hin dandeenyaa sila. Hin dandeenyu. Utuu biiftuutti kaffalle hin dandeenyu. Utuu aduudhaaf kaffalle hin dandeenyu. Utuu qilleensaaf kaffalle hin dandeenyu. Utuu bokkaaf biyyoof kaffalle hin dandeenyu. Waaqayyo waan nuti hin dandeenye tola nu laate. Arjummaa Waaqayyo agarsiisa. Arjummaa isaatiin jiraataa jirtati. Homaa tokko hin kaffaltu qilleensa baafattutti. Daqiiqaa tokkotu sirraa citee qilleensi arjummaa Waaqayyo maal akka ta'e hubatta. Namni gaafa fayyaa isaa deemu hin beeku. Sanan dhabee kanan dhabeetti gumgumta malee Waaqayyo sii kennetu galateeffatte. Kan Waaqayyo sii kennee sirra kaayetu galateeffatte. Galateeffatteen xumurtu sila. Arjummaan Waaqayyoo baay'eedha. Araarri Waaqayyoo baay'eedha. Gaarummaan Waaqayyoo baay'eedha. Kanaaf obboleessi keenya qabaane ofirratti hin beennu malee arjummaa Waaqayyoo baay'eedha. Ofirratti hin beennu. Baay'een keenya ofirratti hin beennu. Sa Waaqayyo nuu godhe dhiifne lakkaa'uu dhiifne hannuun taane lakkaa'aa oolla. Kanaan mataa dhukkubsan. Kan Waaqayyo nuu kennee harka keenya irra jiru dhiifne isa kan biraatti hixanna. Kanaaf galanni keenya xinnaata malee arjummaa Waaqayyoo baay'eedha. Ati akka irraa miti kaleessi kee. Iddoo ka'umsa kee yaadadhu akka irraa mitati. Arjummaa Waaqayyoo mana kee irra jira. Arjummaa Waaqayyoo jireenya kee irra jira. Arjummaa Waaqayyoo fayyaa kee irra jira. Arjummaa Waaqayyoo tajaajila kee irra jira. Arjummaa Waaqayyoo jireenya kee guyyaa guyyaa irra jira. Waaqayyoo arjaadha. Arjummaa isaatiin addunyaa kana jiraachisaa jira Waaqayyo. Arjummaa isaatiin xinnaa guddaa. Arjummaa isaatiin beekaa wallaala. Arjummaa isaatiin ardiilee jiran hundumaa jiraachisaa jira Waaqayyo. Arjummaa Waaqayyo. Gaafa Iyyoobii Waaqayyootti falmuu barbaade Waaqayyoo akka jedhee Iyyoobiin dhaqii ilaali bineensa jedhee isa galaana keessaatti agarsiise. Bineensa cimaa galaana keessa jiru dhaqii ilaali roobii jedhe. Hin soortaasa jedhe guyyaa tokko nooshitaa jedhe gafarsa jedhe itti hime Waaqayyo. Ani garuu hunduma isaanii noosha nan busha nan nyaachisa nan obaasa. Arjummaa Waaqayyo. Galanni isaaf haa ta'u. Arjummaa Waaqayyo nurraa qabu baay'ee obboleessa. Arjummaan Waaqayyo sirraa qabu baay'ee obboleettii ko. Arjummaan Waaqayyo mana kee irraa qabu hedduudha. Dubbatameen dhumu, himameen dhumu, lallabameen dhumu, faarfatameen dhumu, hammaarameen dhumu. Arjummaan Waaqayyo nurraa qabu baay'ee baay'ee baay'eedha. Galateeffadhu hin gumgumin. Galateeffadhu hin gumgumin. Sabni Israa'el yeroo baay'ee kana nanaasa. Sabni Israa'el galaana diimaa ce'anii Fari'oon reeffa isaa arganii Gibxii ba'anii dibbee butatanii Maariyaam fa'aa Aroon fa'aa Museen fa'aa faarfachuutti ka'an. Sabni Israa'el faarfannaa baasee faarfate galaana diimaa ce'anii. Guyyaa 3 booddee maaraa ga'an. Lafa bishaan hadhaa ga'an. Lafa jireenya hadhaa ga'an. Lafa onaa ga'an. Lafa gubiinsaa ga'an. Guyyaa 3tti dibbee isaanii gatan. Galaana diimaa ce'anii faarfatan jedha. Erga guyyaa 3 dibbee lafa kaa'anii, erga maaraatti dibbee gatanii, sabni Israa'el waggaa 40 dibbee lafaan kaafne utuu hin galateeffatiin dhume lafa raawwanate. Hin galateeffanne takka. Maaraatti dibbee gatan, maaraatti mi'a faarfannaa gatan, maaraatti daftara faarfannaa gatan. Arjummaa Waaqayyootiin Gibxii isaan baasee wallaalan. Arjummaa Waaqayyootiin galaana diimaa hiree wallaalan. Arjummaa Waaqayyootiin garbummaa jalaa baasee wallaalaniitu dibbee gatanii guyyaa 3 beela dheebuu dadhaban. Waan xinnoo lakkaa'anii waan guddaa gatan. Waaqayyo jireenyaas waame. Arjummaa isaa bara baraa keessa akka jiraattuuf si waame Waaqayyo. Jireenya bara baraa keessa akka jiraattuuf si waame Waaqayyo. Obboleessa koo jaallatama. Arjummaa Waaqayyoo baay'eedha. Arjummaa Waaqayyoon tuffatiin ofirratti. Arjummaa Waaqayyoo waan xinnootti hin ilaalin. Waaqayyo kan qala caaluu si qopheessaa jira. Jireenya caaluu si kaadhimaa jira Waaqayyo. Egaa arjummaan Waaqayyoo inni guddaan
inni baay'ee dubbatamee lallabamee bara hundumaan dhumne arjummaa Waaqayyoo inni fiixeen ilma isaa Yesuusiin nu kenne. Ilma isaa Yesuus Kiristoosiin dhala namaatiif arjoome Waaqayyo. Ilaa hoolaa araara, ilaa hoolaa faasikaa, ilaa hoolaa du'a siin oolchuu jedheeti akka hoolaa qalmaatti Yesuusiin nu kenne. Kun arjummaa Waaqayyoo isa bara baraati. Arjummaa Waaqayyoo isa lakkaa'amedha kun. Gitee arjummaan Waaqayyoo inni fiixee inni dhumaa dhalasaa ilma isaa bobaasaa jalaa baasee qalat hottiin du'a oole. Kun siif iddoo kee xoofoo kee fudhata, du'a kee fudhata, gadda kee fudhata, salphina kee fudhata, cubbuu kee sirraa fuudha jedheetu ilma isaa dabarsee nu kenne. Kun arjummaa Waaqayyoo isa dhumaati. Abrahaam seera uumama 22 irratti Abrahaam gaafanni mucaasaa qaluudhaaf gaara Mooriyaatti geessu. Mucaan gaaffii tokko gaafate. Gaaffii mucaan sun gaafate gaaffii cimaadha. Gaaffii Abrahaam yeroo sanatti deebisuu hin dandeenyedha. Gaaffii Abrahaamitti ulfaata. Yaa abbaa haaduun kunooti. Abiddis kunoo qoraanis baannee jirra. Waan ittiin aarsaa aarsinu hundumaa qabanneerra. Garuu meerre hoolaan aarsaa jedhe mucaa. Eessa jire hoolicha aarsaa? Maal qallaa jedhe? Abrahaam si qallatu jedhe mucaan harkaa baduu danda'a. Abrahaam haadha mucaatti sin himne. Waaqayyoof Abrahaamtu wajjin haasa'e waan ta'eef iccitiidha. Abrahaam garuu jecha raajummaan guute tokko dubbate, jecha dinqisiisaa tokko. Hoolicha aarsaa Waaqayyo hin qopheesse. Waaqayyo ofiisaa qopheessa ni jedhu kun. Literally hoolaan yeroo sanatti dhufeera. Garuu jechi Abrahaam jecha raajummaati. Hoolicha aarsaa hin qopheessa jedhe. Hoolichi aarsaa du'a nama oolchu inni Waaqayyo ofiisaatii qopheesse ilma isaati. Abrahaam gaaricha irratti mucaasaa hidhee mucaasaa qaluudhaaf edda qoraan irra kaa'ee booddee mucaa ciibsee qaluudhaaf haaduusaa gaafa baafatu ergamaan Waaqayyo waaqarraa iyye Abrahaam mucaa kee irratti harka kee oliin fudhate. Abrahaam oliin fudhatii mucaa kee irratti harka kee argeera. Waaqayyo si argeera. Akka isa jaallattu Waaqayyo argeera yaa Abrahaam. Ilaa duuba kee ilaali. Hoolaan duuba kee jira. Innatti jette ganama. Innatti afaan keetiin hoolicha Waaqayyoon qopheessa jette hoolichi dhufeera. Jechi Abrahaam lafa bu'e. Hoolaa ta'ee lafa bu'eera. Dudduuba Abrahaamin dhufe. Dudduuba Abrahaam jira. Abrahaam galagalee duuba isaatti arge. Sanyii Abrahaam dudduuba Abrahaamin dhufa hoolichi aarsaa waan ta'eef duubaan dhufe. Hoolichi arangamaa keessa dhaabata qoraattiin mataa isaatti xaxameera. Yesuus qoraattii uffachuuf akka jiru agarsiisa. Hoolichi gaafa sana Abrahaamiif dhufee Isiyaaqiin du'a oolche. Isiyaaqiin haaduu qalamuurraan nu oolche. Yesuus Kiristoos kakuu haaraa keessatti Yohaannis boqonnaa 1:29 irratti qaamaan dhufee namoota gidduutti ni deddeemu. Yohaannis cuuphaan harkatti qabee akka jedhe quba isaa gara Yesuusitti kaasee ilaa hoolaa Waaqayyoo. Hoolichi gaafa sana Isiyaaqiin du'a oolche. Yesuus Kiristoos qaamaan dhufe kakuu haaraa irratti. Abrahaam isani dubbate dhufee qaamaan lafa bu'e hoolichi Waaqayyo. Hoolichi aarsaa anaaf siif du'a oolchuudhaaf. Inni Waaqayyo arjoome sun Yesuus Kiristoosin dhufe. Hoolichi aarsaa Yesuus Kiristoos. Inni du'a si oolche. Inni du'a na oolche. Inni salphina si oolche. Inni salphina na oolche. Inni gadda na oolche. Inni gadda si oolche. Inni si ooliin bu'uu na oolche. Inni si oolche. Hoolichi aarsaa inni cubbuu koo baate. Inni cubbuu kee baate. Ba'aa biyya lafaa kan baate. Dhukkuba kee kan baate. Rakkina kee kan baate. Hoolichi aarsaa Yesuus Kiristoos. Kun arjummaa Waaqayyooti. Waaqayyo nuu arjoome. Waaqayyo nuu kenne. Hoolonni baay'een bara kakuu moofaatti qalamaa turan. Namni tokko cubbuu tokko gaafa hojjetu hoolaa geessitee gara mana qulqullummaa dhaqa godoo qulqullaa dura dhaqee lubatti kenna. Lubni suni hoolaa sana qaleetu namichatti facaasaa dhiiga kanaan qullaa ittiin jedha. Si'a tokkoof duwwaa qullaa eegala. Boris immoo cubbuu yoo hojjete akkasuma. Hoolonni kakuu moofaatti qalaman hedduudha. Cubbuu biyya lafaarraa kaasuu hin dandeenye garuu. Hoolichi aarsaa Yesuus gaafa dhufe. Cubbuu nama hundumaa mataa isaatti baatate. Cubbuu nama hundumaa gatiitti itti baatee qaraanii oofannootti ol ba'e.
hoolaa waaqayyo qopheesse. Kun arjummaa waaqayyooti. Arjummaa waaqayyooti. Kanaaf waaqayyo nan jaallatu hin jedhin. Waaqayyo dhimma koo hin qabu hin jedhin. Waaqayyo na gateera hin jedhin. Waaqayyo na dhiiseera hin jedhin. Ani qoodan qabus hin jedhin. Kun yaada seexanaati. Asaasa seexanni sitti asaase malee kun yaada waaqayyoo miti. Waaqayyo baay'ee waan si jaallatuuf mucaasaa dabarsee du'atti laate. Si oolchuudhaaf Yesuusiin gad cabatti laate. Yesuusiin miidhamatti laate. Yesuusiin fannootti laate. Abbaan mucaasaa du'atti kan laate si oolchuuf waan si jaallatuuf. እግዚአብሔር ይወድሃል. waaqayyo baay'ee si jaallata nama nana. Baay'ee si jaallata waaqayyo. Baay'ee si jaallata waaqayyo. Arjummaa isaa guddaadha. Arjummaa isaati. Yesuus Kiristoos immoo akkamitti nu jaallate gaa? Hoolaa aarsaa ta'ee dhufe jenneerra. Waaqayyo abbaan hoolaa godhee gadi erge jenneerra. Yesuus hoolaa ta'ee namoota gidduu keessa deddeebi'aa ture jenneerra. Yesuus Kiristoos immoo gaafa dhufe akkamitti si jaallate? Jaalala Yesuusin sitti agarsiisa yeroo xinnoodhaaf. Sa'aatii muraasa sa'aatii xinnoon sitti odeessa garuu jaalalli Yesuus dubbatameen dhumu, faarfatameen dhumu, lallabameen dhumu. Jaalala bara baraati waan ta'eef, jaalala fannooti waan ta'eef, jaalalli qoosaa miti jaalala Yesuus. Jaalala salphaatti taasisuuf miti jaalalli Yesuus. Garuu waama xinnoo sitti haasa'uudhaaf jaalala Yesuusin akkatti baay'istee qoratuun barbaada jaalala Yesuus akkamitti akka Yesuus jaallate. Inni jalqabaa Yesuus Kiristoos gaafa jaalala isaa mul'ise samiirra gaafa dhalate Maariyaam durba keessa godhee gaafa dhufu baay'ee gad of deebise. Namaan qixxaate, hiyyeeshaan qixxaate, dadhabootaan qixxaate, cubbamootaan qixxaate, ziqqi buloona gadi jedhee dhufe Yesuus. Baay'ee gad of buusee dhufe Yesuus. Istaatasii isaa gadi buusee dhufe Yesuus. Isaayyaas boqonnaa 53 sirriitti nu ibsa kana lakkoofsa 2 kaastanii olaaltan. Baay'ee kan nu ibsa Isaayyaasidha. Yesuus Kiristoosiin akkaataan itti dhufe, akkaataan itti cabe, akkaataan itti gadi jedhe, akkaataan itti fannifame, akkaataan itti madaa'e Isaayyaas baay'ee diiteelii barreesseera. Raajii argine mul'ataan argee barreesse waa Yesuusiin. Bifa isaa ilaaluun nu mararree jedha. Inni namni ilaalee achirraa garagaru ture jedha. Nuyi homaattuu san lakkoofne jedha. Dhagitanii? Gurguddoonni Yesuusiin homaattuu lakkoofne bifa isaatu garbaa gadi ta'e dhufe. Bifa garbummaa, bifa fokkisaa, bifa hiyyeessaa, bifa nama gatii hin qabne, bifa nama dadhabaa uffatee waan dhufeef. Gaafa dhalate Yesuus dallaa horii keessa dhalate iddoo guddaanatu jiru. Manni mootii utuu jiru. Manni gurguddootaa utuu jiru. Yesuus manni sooressaa utuu jiru. Dallaa horiin kee eebdu dhoqqee keetti dhalate sababiin isaa dhoqqee cubbuu keessaa nama kaasuu dhufe waan ta'eef. Cubbuu keessaa nu kaasu dhoqqee kee nu kaasu waan dhufeef dhoqqee horii keetti dallaa horii keetti bidiruu horiin irraa nyaattu keetti dhalate. Ziqqi biloora himata gadi jedhee dhufe Yesuus. Gadi jedhee dhufe warra gad jedhan ol kaasuudhaaf. Filiippoos boqonnaa 2 kanumadha. Boqonnaa 2 lakkoofsa 5 kaasanii olaaltanii yaada Yesuus Kiristoos qabu qabaadhaa. Bifa waaqummaatu qabu ni nama ta'ee dhufe jedha. Gadoo buuse jedha. Abboomamaa ta'e jedha. Dallaa horii keetti dhalachuun kun baay'ee ziqqina'u gadi jechuusaati. Gadi jedhe Yesuus. Baay'ee yaala lekkinoo ziqqi yaala. Eessaa dhufeetu jedheetti isinitti mee gaariidha. Yesuus ifa homtuutti dhiyaachuu hin dandeenye keessaa dhufe. Ulfina xiggi, ulfina dhumaa keessaa dhufe. Iddoo teessoo waaqayyooti. Bobaasaa jalaa dhufe. Bobaa waaqayyoo jalaa. Iddoon teessoo waaqayyoo jedhamu immoo ergamoonni iyyuu ol jedhanii ilaalan ifadha. Ifa sana keessaa homtuun argamu. Ifa guddaadha waaqayyo abiddadha. Ifa guddaa sana fuuldura dhaabatanii ergamoonni ulfina isaatiif koochoo isaaniitiin ija isaanii dhokfatanii jedha Isaayyaas boqonnaa 6 qulqulluudha jechaa oolu jedha. Maanguddoonni itti naanna'anii faarfatu qulqulluudha jedhu gonfoo lafa kaanii iddoon sun iddoo baay'ee kabaja qabudha. Istaatasii biyya lafaa keessaa, istaatasii biyya waaqaa keessaa ulfina inni dhumaa ulfina waaqayyooti. Yesuus ulfina amma sana ga'u keessaa dhufe. Eessatti gadi bu'ee jette immoo salphina isa macarrasha salphina isa dhumaatti immoo gadi bu'ee Yesuus. Anaaf siin waan jaallatu gadi lafaa nu kaasuuf jedhee gadi jedhe yaa
Eessatti dhalate yoo jette immoo Naazreet. Kan inni guddate Naazreetitti. Beetelemitti dhalate dallaa walitti. Beetelemitti dhalate gara Naazreetitti deebi'ee guddachuudha. Nama Naazreet jedhama. Naazreet iddoo namni ba'ee hin beekne. Naazreet biyya namni guddaan tokko keessaa ba'ee hin beekne. Naazreet biyya maqaa hin qabne. Kakuu moofaa keessatti biyya Naazreet jedhamtu barreeffamtee hin jirtu. Hin jirtu Naazreet namni isheen beeku. Kanaaf Yohaannis boqonnaa 1:43 Naatnaa'el akka jedhe. Filiippoos dhaqee Naatnaa'eliin Masiihii arganneerra jennaan. Eessa jennaan Yesuus nama Naazreet jedhama jedhe. Maal Naazreet keessaa wanti gaariin hin baa'uu jedhe. Ba'ee beekaa jedhe Naatnaa'el. Dhugaadha. Naatnaa'el dhuguma jedhe. Naazreetii namni ba'ee hin beeku. Namni guddaan ba'ee hin beeku. Namni beekamaan ba'ee hin beeku. Mootiin ba'ee hin beeku. Naazreet mandara xinnoodha. Mandara tuffatamtuudha. Mandara hiyyeeyyiiti. Yesuus Kiristoos achi keessaa ba'e. Iddoo gajjallaa dhaqaa kee Yesuus. Namoota inni gidduutti dhalate immoo Yoosefiin Maariyaami. Yoosefiin Maariyaam immoo hiyyeeyyii turan. Eessaa argatte yoo jettan immoo gaafa Luqaas boqonnaa 2 irratti aarsaa dhiyeessuu dhaqanii Yesuusiin qulleessuu gaafa mana qulqullummaa dhaqanii gugee qabatanii dhaqan jedha. Gugeen aarsaa hiyyeessaati. Kakuu moofaa keessatti. Gugeen aarsaa hiyyeessaati. Sooressoonni hoolaa. Sooressoonni coccoomaa qabatanii dhaqu yeroo aarsaa dhiyeessan hiyyeeyyii waan fuudhan hin qabne immoo jedha wangeelumatu. Seera lakkoofsa boqonnaa 12 natti fakkaata. Hiyyeeyyiin immoo jedha gugee qabatanii dhaqanii jedha. Waan baasan hin qaban yoo ta'e kanaaf dudduuba hiriiranii dhaabatu hiyyeeyyiin gugee isaanii baatanii dhoksatanii. Edda warri kaan galanii aarsaa isaanii dhiyeessu. Hiyyeessa waan ta'eef Yesuus namoota akkasii gidduudha dhalate. Hojiin isaanii immoo muka soofaa ture. Yesuus isa muka soofuu jedhu Maatewos 13:35 yoo ilaaltan. Ati ilma isa muka soofticha ilma Yoosef miti jedhuun muka soofaa caakkaadha muka muranii soofanii gurguru turan. Kanaan jiraata hojii hiyyeessaa. Baay'ee gadi jedhe Yesuus. Baay'ee gad of qabe Yesuus. Baay'ee hamma malee gadi jedhe Yesuus. Oolmaasaa immoo ilaalaa Yesuus. Gaafa hojii jalqabe eenyu wajjin oola? Lafa moototaa oola miti. Mana gurguddootaa oola miti. Lafa warra waan gaggaashaa uffatanii oola miti Yesuus. Taraanni keessa deemu immoo hiyyeeyyii gidduu oola. Cubbamoota gidduu mana Zakkiyoos fa'aa dhaqa warra cubbamaa jedhan awutkastii warra hawaasa keessaa dhiibaman. Mana isaanii lixee taa'ee hojii nyaata. Kanaaf gurguddootatti bitaa galee. Kanaaf mootota bara sanaatti waa'ee Yesuus bitaa gale. Kanaaf warra aboo qabanii warra abboota amantii fariisotatti kan bitaa galee kanaafidha. Cubbamaa hojii nyaata waaqa ta'etu jiru. Mana cubbamaa lixa waaqa ta'etu jiru. Mana warra seerri dhowwee lixa. Mana warra dadhabootaa taraa dhukkubsatootaa naannoo Beetesaydaa yoo ilaaltan dhukkubsataan ciisuudha. Warra dhan isaanii mammadaa iddoo ciisan Yesuus achi dhaqa. Gadi jedhee warra gad jedhan lafaa kaase Yesuus. Gadi jedhee lafaa nu kaase Yesuus. Hiyyeeyyii gidduutti dhalate. Nu keessaa dhalate. Mana keenyaa dhalate. Mana keetii dhalate. Warra gajjallaa kee dhalate. Gadi jedhee lafaa nu kaase. Qaansaa ulfaata. Kun jaalala Yesuus. Geejjiba gaafa yaabbatus ilaala. Yeroo warri moototaa akkoo saragallaan deeman yeroo isaanii gaarii harkifamuun deeman Yesuus ikkoo gaarii isaanii qabatee lafa deema ture wajjin. Lafa deema ture. Lafa deemee isaan barsiisa. Isaan immoo jira ta'anii gadi ilaalu turan. Yesuus. Gaafa geejjiba yaabbatee mootummaa isaa gaafa mul'isee ani masihiidha gaafa fiin jedhee of mul'ise immoo Maatewos 21 irratti walaaltanii ilmoo harree yaabbatee dhufeera. Ilmoo harree jechuun istaadasiisaa gadi buuse jechuudha. Gadi of buusuusaa agarsiisa kunis. Gadi jedhee dhufe Yesuus. Jaalala nu qabu agarsiisuudhaaf. Yesuus baay'ee gadi buuse. Ilaalaa gaa. Cubbuu keenya nurraa kaasuudhaaf immoo hamma du'aatti nu jaallachuudhaaf jedhee immoo du'a fannoo filate du'a keessaa. Du'a fannoo. Du'i fannoo du'a nama abaarsaati. Nama abaarametu fannifama. Qomoo Israa'el keessatti nama abaaramedha du'a fannootiin kan fannifamu. Du'i fannoo kana kan jalqabe warra Pershiyaati. Achirraa fudhatamee kanaaf nama abaarametu fannifama. Yesuus abaarsa keenya ofirratti baateetu fannootti ol ba'e. Nama abaarsaa ta'e. Utuu abaarsa hin qabaatiin. Utuu mudaa hin qabaatiin. Utuu cubbuu hin qabaatiin anaaf siif jedhee jaalala koof jaalala keef jedhee Yesuus fannoo irratti nama abaarsaa ta'e. Dhiiga isaa karaa shaniin dhangalaase. Inni jalqaba
Lukaas boqonnaa 22:44. Dhiiga dafqaa jenna. Dhiiga dafqaa Geetesemaaniitti galgala gaafa qabamuu gaafa kadhatu Yesuus. Dafqi isaa akka coccoba dhiigaatti irraa dhangala'aa ture jedha. Xobirraa jedha dafqi isaa. Muddameera, cinqameera. Seexanni isa dhumaa ijibbaachuu dhufeera. Arkooniidha. Bartoonni rafaniiru. Eenyuu isa deeggaruu hin danda'u. Eenyuu isa hirkisuu hin danda'u. Eenyuu isaa kadhachuu hin danda'u. Bartoonni ofiyyuu kadhachuu hin danda'an. Yesuus muddama guddaa keessa jira. Cinqii guddaa keessa jira. Boorfannifama. Kanaaf dafqa dhiigaa coccobsa. Utuu inni kadhataa jiruu si'a sadaffaa dhaqee bartoonni rafu. Dhumarratti akka jedhe kottaa itti adeemna. Du'atti adeemna jedha Yesuus. Hin baqannan jenne du'atti adeemna. Du'i dhufaa jira. Salphini dhufaa jira. Fannoonnaa dhufaa jira. Warri na ajjeesan dhufaa jiru. Kottaatti adeemna jedha Yesuus. Bartoota qabatee itti adeeme. Jaalala Yesuusitti ni malaaliga. Gaafa dhufanii bokkuu fuudhanii billaa fuudhanii Yesuusin qabachuu gaafa dhufanii Yesuus fuulduratti darbee kedhe warra kana dhiisaa anaan qabadhaa. Ani isaaniifan du'uu dhufe, isaaniifan fannifamuu dhufe, isaan kana gadhiisaa anaan qabadhaa. Bartoota isaa isaaniif darbe sababiinsaa Yohaannis boqonnaa 10 irratti tikseen hoolotaa ani tiksee gaariidha. Tiksee gaariin lubbuusaa hoolotaaf kenna jedhamee caafamee jira. Dubbateera ofiisaati. Kanaaf Yesuus Kiristoos hoolota koo gadhiisa anaan qabadhaa. Ana tikseen hoolotaa jedhe. Anaaf siin baay'ee jaallata Yesuus. Du'arkaan buuse. Yesuusin kabalu Yesuusin dha'u turan. Phexros obsuu dadhabe. Billaa luqqifatee gurra Maalkos jedhamu. Gurra isaa gaafa inni kutu Yesuus. Warri billaa luqqifatan billaadhaan dhumuyya Phexros. Utuun barbaade abbaan koo duula 12 kan caalu naa erga jedhe. Duulli tokko ergamoota 6,000 qaba. Duula 12 jechuun ergamoota 72,000. Ergamaan tokko biyya tokko guyyaa tokkotti fixeen oola. Biyya galagashuu danda'a utuu duulli 12 dhufanii. Ani garuu hin barbaanne jedhe Yesuus. Phexros sanni gurra irraa kute namicha sana fuudhee gurra isaa lafaa fuudhee namichatti deebise. Utuu du'aa jiruu fayyisa Yesuus. Warra sajjeesuu dhufan warra billaatti baatanii bokkuu baatan fayyise Yesuus. Dinqii isa dhumaa fayyisee jaaba'e Yesuus. Hin fayyise inni. Isaan ajjeesuu dhufan inni hin fayyise. Hin fayyisee agarsiise Yesuus. Edda qabatanii booddee Yesuusin gara Phiilaaxoositti geessan jedha. Phiilaaxoos Yesuusin reebse jedha Yohaannis boqonnaa 19. Phiilaaxoos Yesuusin reebsise. Akkaataan inni itti reebame Yesuus. Alangaan Yesuusin garafe sun alangaa mata 9 qabudha. Mataa 9 qaba. Takkaa yeroo nama rukutu iddoo 9 nama dha'a. Iddoo 9. Mataan isaa sibiila lafeedha. Akka nama cabsutti akka lafee kee lixuttidha. Akka foon cicciruttidha hojjetama. Alangichi. Alangaa sanaan namni akka koof akka keetu takkaa rukutame takkaadhaan du'a. Yesuus garuu si'a 40 alangaa sanaan reebameera. Namoota ciccimoo irree qaban tureera. Harka isaa kanaa lamaansaa jirma guddaatti hidhaniitu dugda isaa keessa reebu, garaa isaa keessa reebu, fuula isaa irra reebu. Alangaan sun gaafa takkaatti rukutan boccoggudhee ka'a. Dhandhasaa hundumaa kukkuta. Dhiiga isaa lafatti dhangalaasu. Irraa urgufatanii foonsaa ammas deebi'anii itti reebu. Alangaan sun muka turkutee muka akkasitti boccoggudhee ka'a. Alangaan sun sibiila waan ta'eef sibiila qaramaa qeensa adurree kan fakkaatudha. Alangaa sanaan reebame Yesuus. Kanaafidha yaa hin caccabsanii jedha. Hin madeessanii jedha. Foonsaa ciccitee lafatti bu'e. Dhiigi isaa lafa kanatti dhangala'a. Erga amma kana gadachanii booddee jirma guddaa fidanii dhufan. Jirma guddaa kana sannitti fannifamu. Jirma laagamin. Jirma kana immoo ofii isaatii baattatee Golgootaa dhaqa waan ta'eef. Kiiloomeetira 57 naannessan mootota 3 gidduu dadhabeera bututeera. Rukutanii reebaniiru. Isa booddee eddanni bututee booddee jirma guddaan itti fannifamu rakaa'aniitu gara Golgootaatti isa geessani. Hin dhiitu. Hin darbatu. Fannoo isaa baatee kufa. Fannoon irratti kufa Yesuus jedhatti kufa. Awwaara duwwaa ta'eera. Dhiiga duwwaadha. Boccoqamaadha. Tokkoon isaan jiru fuulli isaan mul'atu. Dhumarratti Yesuus nan dadhabee. Deemuu gaafa dadhabu, ka'uu gaafa dadhabu. Nama Simoon biyya Qareenee biyya Liibiyaa.
Yoo tokko qabanii giddiidhaan fannoo Yesuusiin baachisan. Fannoo Yesuusiin gargaaree gara Golgootaatti ba'e. Itti qoosuuf jedhaniitu gonfoo qoraattii immoo hojjetan. Mootonni lafarraa gonfoo warqee kaawwatu. Yesuus gonfoo qoraattii kaawwate. Qoraattii dhedheeraa akka gonfootti akka barmeexaa godhaniitu qoraattii kana mataasaatti kaanii jedha. Maatewos 27 yoo ilaaltan qoraattii mataasaarra kaanii jedha. Fuuldura isaa dhaabatanii itti qoosu turanii jedha. Mootii Yihuudootaa jedhanii sagadu. Isa booddee immoo jedha mataasaa uleedhaan reebu jedha. Gitee qoraattii mataarra kaanii mataasaa gadi reebu uleedhaan. Mataasaa keessa dhiigi dhangala'aa fuula isaarraa ijji isaan mul'atu. Anaaf si jaallata Yesuus. Gatii guddaa sitti baase Yesuus sin dhiisu dhugaa. Si jaallata baay'ee si jaallata Yesuus. Nama nana. Baay'ee ati nama jaallatamaadha Waaqayyo duratti. Baay'ee nama jaallatamaadha. Gatii guddaa sitti baase Yesuus akkamitti si dhiisa? Akkamitti si gata Yesuus? Erga kana godhanii booddee isa afuraffaa irratti harka isaa kana dhisanii miilla isaa qabaniitu sibiila guddaadhaan harka isaa lamaan iddoo kana uranii. Iddoon kun nerviidha. Nervii kukkutanii sibiila guddaa sanaan akka namaa mukaaf muka walitti waqaruutti gara jabummaa guddaadhaan sibiila gurguddaa sanaan harka isaa kana mukatti gadi waqaran. Harki isaa keessa bishaan dhiiga ta'ee dhangala'aa ture. Dhiigni akka bishaanii keessaa fica hin dhangala'aa beekni. Miilla isaatti waqaran. Fannoo gubbaatti ol baasan. Fannoo sanarra taa'ee Yesuus warra isa waraanan, warra isa dhiphisan, warra isa garafan, warra isa kukkutan kanaaf kadhata. Yaa Abbaa waan godhan hin beekanii dhiisiif jedhee kadhata. Jaalala Yesuus warra isa dhiiksaniif kadhata. Warra isa madeessaniif kadhata. Warra uffata isaarraa baasanii qullaa isa fannisaniif kadhata. Warra ija isaatti tufaniif kadhata. Warra reebanii caccabsaniif kadhata Yesuus. Araara kadhata. Dhiisiif jedha Abbaadhaan. Fannoo irratti dhiigni isaa baay'ee dhangala'eera waan ta'eef, foon isaa cicciteera waan ta'eef, dhuma irratti Yesuus nan dheebodhe gaafa jedhu. Warranni bishaan daadhiitti geeddaree isaan obaase, warranni isaan fayyise, warranni miidhama isaanii fayyise, cabaa isaanii fayyise, jaamaa isaanii bane, warri gaafa nagaa dhukkubsataa isaanii guuranii itti fidanii fayyaa fudhatanii galan gaafa sana garuu hiixatanii hadhooftuu kennanii fi hadhooftuu dhugeedha. Inni mi'aa nama obaase biyyi lafaa hadhooftuu kenneefi. Inni madaa isaanii fayyisee biyyi lafaa hin madeesse. Inni qullaa isaaniitti uffise, maraatuu isaanii fayyise, leegoonfaatti wayyaa uffise, sammuutti deebise. Isaan garuu qullaa isa dhaaban. Jaalalli koof jaalalli kee Yesuusin amma kanaatti deemsise. Jaalala koof jaalala keeti. Yesuus baay'ee si jaallata. Baxaami waddaal. Buleessa koo jaallatamaa Yesuus baay'ee si jaallata. Dhumarratti Yesuus sagalee isaa guddaadhaan hafuurri isaa gaafa keessaa ba'uudhaaf ka'u. Sagalee guddaadhaan faarsaa Daawit boqonnaa 22 irra isa jiru. Yaa Waaqayyo, yaa Waaqayyo, Waaqayyo koo maaliif na dhiifta? Elohii, Elohii, Elohii lamaa sabaktanii jedhee iyyate. Maaliif na dhiifta? Hin dadhabe, dhukkubbii guddaadha. Miidhama guddaadha, caba guddaadha. Hannam hin dandeenye waan ta'eef. Iyye gaafa iyyuu abbaan cal jedhe samaayin cufaadha. Abbaan ilmatti garaa jabaate. Yesuus gaafa Alaazaariin du'aa kaasee abbaan koo akkana dhaga'u nan beeka jechaa ture. Yaa abbaa akkana dhageessu nan beeka jechaa ture. Har'a garuu abbaan cal jedhe. Bartoonni isaa hunduu baqataniiru. Phexros faa gananii sokkaniiru. Yohaannis duwwaadha dhiira keessaa kan fannoo jala dhaabatu. Yohaannis immoo waa gochuu hin danda'u mucaadha. Waa gochuu hin danda'aniif. Dubartoota tachi ture maasaa waa gochuu hin danda'an. Namni isaa dirmatu hin jiru. Namni karaarra yaa hundumtuu muu ittiin jedha. Ati mootii Yihuudootaati maa of nooshituu ittiin jedha. Abbaan cal jedhee namni cal jedhee iyya dirmannaa dhabe, iyya furmaata dhabe, iyya Yesuus. Iyya birmannaa dhabe, iyya ni nami jalaa nawwaanne iyye.
Iyya abbaan nama jalaa cal jedhu iyye. Iyya firri garaa namatti jabaatu iyye. Abbaa maamna dhiifte jennaan abbaan cal jedhe. Babiinsaa akka inni du'u fedha abbaa ture waan ta'eef. Akka Yesuus fannifamu jaalala abbaa isaati waan ta'eef. Abbaan isaa cal jedhe. Maaliif cal jedhe yoo jettan? Abbaan utuu Yesuusiin du'a oolchee anaaf situ du'a ture. Anaaf siin fayyisuudhaaf jedhee abbaan Yesuusitti garaa jabaate. Cubbuu keenya sassaabee sirra kaa'eera waan ta'eef. Dhiiga isaatiin araaramna waan ta'eef. Dhiiga Yesuus keessaan harka isaa dhiiga Yesuus keessa cuupheetu anaaf siin cabbaxe abbaan araaranuu godhe. Nagaan siifa ta'u nuun jedhe. Araarri siifa ta'u nuun jedhe. Dhiiga keessaan araaramne anaaf abbaan olitti. Atiif abbaan olitti dhiiga Yesuus keessaan araaramtan. Cinaacha isaa keessaan araaramtan waan ta'eef. Dhiiga isaa bacabba'ee araaramne waan ta'eef abbaan gaafa sana cal jedhe irraa galagalee dhaabate. Anaaf siin arge abbaan. Warra du'aa jiru, warra seexanni finyootti hidhatee ajjeesuuf geeffataa jiru arge abbaan. Mucaasaa jalaa cal jedhe anaaf siin fayyise. Umarratti hafuura isaa abbaatti kennate. Loltuu keessaa inni tokko eeboo guddaa tokko fudhatee akka inni du'e baruudhaaf Yohaannis boqonnaan 19:34 cinaacha Yesuusii waraane. Cinaacha isaa gaafa waraanu dhiigaa bishaan keessaa dhangala'ee jedha. Bishaanichi xurii miiccee. Dhiigichi immoo aarsaa sababa cubbuu keenyaa ta'e. Fuula abbaa keenyaatti kan argamu dhiigichi amma. Anaafati dhiigaan cuubamne bishaanichaan miiccannee dhiigichi immoo aarsaa keenyaaf dhangala'e. Warra mudaa hin qabne taanee fuula abbaa dhaabanne. Ija jabummaa kan godhanne fuula abbaa dhaabachuudhaaf dhiiga Yesuus keessaa cinaacha isaa keessaa dhiiga dhangala'e. Bishaantu dhangala'e. Aarsaadha. Aarsaadha. Qulleessuudhaaf dhangala'e. Yaa bishaan jiraataati. Garaasaa keessaa nuu dhangala'e. Addaam hewaantu cinaacha isaa keessaa ba'eef. Anaafati immoo cinaacha Yesuus isa urate keessaa baane. Yesuus baay'ee nu jaallata. Jaalalli Yesuus amma du'aatti. Obboleessa koo jaallatama. Jaalala Yesuusiin nannamadhu. Jaalalli Yesuus amma du'aatti, amma dhumaatti. Amma du'a fannootti si jaallate. Akkamitti si dhiisa? Akkamitti si gata Yesuus? Akkamitti waa'ee kee lafa kaa'aa Waaqayyo? Baay'ee si jaallata. Ati nama jaallatamaadha. Of hin kunaaniin, of hin ceepha'iin, of hin rakkisin, hangatiin qabu ofiin hin jedhin. Ani waa hin baasu ofiin hin jedhin. Ati nama jaallatamaadha. Dhiigaan kan bitamte gatiin kee qaalii, gatiin kee baay'ee guddaadha. Isa si jaallateef hojjedhu, isa si jaallate galateeffadhu, isa si jaallate Yesuusiin jaalladhu. Nama immoo akka mataa keetti jaalladhu. Eebbifame. Waaqayyo gooftaan si haa eebbisu. Ergaan kun namoota baay'ee bira akka ga'uudhaaf, barumsa barsiisu deddeebi'ee akkas bira ga'uudhaaf, haaraa yoo taate peejii kanaaf sabiskiraayib gochuun irraanfatiin laayik koomentii na barreessi. Waaqayyo eebbisu eebbifamu.